dhiifama duratti jidduudhaan namni dhufee namni na barbaadu dhufee tan ba'ee dhiifama guddaan sin gaafadha. Ittisaa fi yaala dhibee kintaarotii warra dhaabbanne irraa gaafatti fuufnu hanga ammaatitti maalummaa dhibee kintaarotii, gosoota dhibee kintaarotii akkasumas mallattoolee dhibee kintaarotii fi kanneen dubbannee turre amma immoo yaalaa fi ittisa dhibee kintaarotii isiniif haa jedhu jechuudha. Yaalaa fi ittisnii fi yaalli dhibee kintaarotii yeroo baay'ee manumatti wanti ofii goonu irratti hundo'ee haala salphaatti irraa of ittisuun ni danda'ama. Dhibee kintaarotii yeroo baay'ee ittisa dhibee kintaarotii kana gaafa yaadnu wanta san maaltu nutti fide kan duratti tarreessine san yaaduun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kanaafuu duratti tarreessinee jira. Kanaafuu wantoonni dhiibbaa naannoo teessumaa yookaan bobbuu dabalan hundumtuu wantoota dhiibbaa naannoo munnee yookaan naannoo teessumaa dabalan irraa of eeguu qabna jechuudha. Wantoonni kunniin maalidha? Duratti isinii tarreessee jira. Fakkeenyaaf yeroo dheeraa taa'uu dhiisuu, wantoota baay'ee jajjabaataa taa'uu dhiisuu, gaafa dirqama hojiin keenya taa'uu nu barbaachisas ta'e jidduutti kaanee sochii qaamaa goonee xiqqoo deddeemnee deebi'uun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kanaafuu sochiin qaamaa baay'ee barbaachisaadha. Yoo yeroo hojiillee dirqama hojiin keenya taa'uun dirqama ta'u mana fincaanis jennee eeyyamsiisnee deddeemnee deebi'uu kutuma keessatti hojjennu keessa deddeemuun baay'ee nu gargaara. Inni biraa ganama ispoortii hojjechuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Walumaa galatti sochiin qaamaa ittisas akkasumas yaala dhibee kintaarotii keessatti gahee guddaa taphata. Inni biraa wantoota dhiibbaa naannoo kanatti dabaluu danda'an kanneen akka gogiinsa garaa jenneen jira. Gogiinsa garaa haga danda'amaa ta'e wantoota gogiinsa garaatiif nama saaxilan irraa fagaachuudha jechuudha. Kunniin illee nyaata faayibariidhaan badhaadhaan nyaachuun akka dhibee kanaaf hin saaxilamne nu godha. Akkasumas bishaan gahaa dhuguu, bobbaa dabarsuu dhiisuu. Bobbaan kan nu qabe taanaan yeroodhuma sanitti akkuma nu qabe hin dafne bobbaa bahuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Maaliif ittisa dhibee gogiinsa garaa akkasumas dhibee kintaarotii irratti gahee guddaa qaba waan ta'eef bobbaa dafanii bahuun. Garuuyyuu haala garaagaraatiin hojii irra jiraannee ta'uu danda'a, tapharra jiraannee ta'uu danda'a, wanta barbaannu odoo goonu wantoonni xiyyeeffannaa keenya hatan baay'eetu jiru. Sababa isaaniitiif mana fincaanii osoo hin deemiin hafne taanaan odoo nutti dhaga'amu miira akkasii nutti dhaga'amu hafne taanaan wanta lamaaf of saaxilaa jira. Tokkoffaa gogiinsa garaa. Gogiinsi garaa kun immoo yeroon booda dhibee kintaarotiif nu saaxiluu danda'a jechuudha. Kanaafuu sagaraa dabarsuu hin qabnu. Inni biraa yeroo baay'ee qofaa yeroo dheeraadhaaf nurra ture. Yeroo baay'eedhaaf kan nu qofaasif yoo ta'e qofaan sun yeroo qofaanu dhiibbaan garaa intra-abdominal pressure yookaan dhiibbaan garaa keessaa waan dabaluuf yeroo kana dhiibbaan gadi ujummolee dhiigaa naannoo kanatti argaman irratti gadi dalagaa jechuudha. Kanaafuu gaafa kanallee dhibee kintaarotiitiif nu saaxiluu waan danda'uuf rakkoo qofaa yeroo dheeraadhaaf akka qofaan nu godhu kamuyyuu yeroodhaan yaalamuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Ittisas akkasumas yaala dhibee kintaarotii keessatti. Inni biraa gaafa mana fincaanii deemnu waraqata fayyadamuu dhiisuu. Kanaafuu mana fincaanii gaafa deemnu bishaan fayyadamuun ittisas akkasumas yaala dhibee kintaarotii irratti gahee guddaa taphata jechuudha. Inni biraa infekshinii naannoo teessumaa jiran yeroodhaan yaalamuun baay'ee barbaachisaadha. Maaliif infekshiniin naannoo kana gaafa jiru infekshiniin kun ujummoolee dhiigaa naannoo kanatti gurmuudhaan argaman kana miidhuudhaan akka isaan diriiranii hafan gochuu danda'a. Kun immoo dhibee kintaarotiitiif nama saaxila. Kanaafuu infekshinii naannoo teessumaa yeroodhaan yaalamuun baay'ee barbaachisaadha. Inni biraa yeroo baay'ee wantoota rakkoo kanneen nutti kaasan adda baafannee wanta san irraa of eeguun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Yaalli dhibee kintaarotii hoo maali kan jedhuu fi inni kunis ammallee dhiifama ammas namoonni dhufe.